Galatoomaa waan gara peejii kanaa dhuftanii fi har'as akkuma kanaan dura isinitti hime akkamitti kaalkuleetara baay'isuu fayyadamne Excelii irratti isa jedhu wajjin ilaalla. Fakkeenyaaf Excelii irratti baay'isuu yeroo hojjechuu barbaannu fakkeenyaaf qarshii abbaa 100 yookiin abbaa 200 irraa kaanu abbaa 200, abbaa 100, abbaa 50, abbaa 10, abbaa 5 fi abbaa 1. Keessumaa kun warra daldala hojjetaniif baay'ee gargaara, warra naggaadotaa fi qarshii abbaa 200 meeqa 14 faa qaba yoo ta'e 58 kana randamilii fudhachaa jira 65 41 54 100 amma salphaadhumatti akkamitti yeroo hunda otoo rakkatiin itti fayyadamuu dandeenya isa jedhu wanti dogoggoruu hin qabne iddoo kanatti sirriitti na dhaggeeffadhaa. Mallattoo walqixaa tuqxu mallattoo walqixaa tuqxanii 200 kiiboordii keessan irra mallattoon baay'isuu waan jirtuuf ishee naa tuqaa 200 baay'isuu 14 sana booda maal jettu inter jettu saayizii isaan bal'isa. Ammas gadi dhuftanii mallattoo walqixaa tuqxu haaluma wal fakkaatu jechuudha. Baay'isuu ammas 58 irra gootu inter jettuuni ammas mallattoo walqixaa tuqxu 50 baay'isuu 65 inter jettuuni ammas mallattoo walqixaa 10 baay'isuu 41 jettanii ammas mallattoo walqixaa akkamatti fixxu akkamitti anne dhumarratti kaalkuleetara sirrii akka inni isinii kennu isin agarsiisuuf deemaa jechuudha. Tokko baay'isuu 100 kun amma akkana gara fuulduraatti asii achi baay'isuu isaaticha dhumarratti maal gootu mallattoo walqixaa gootanii kan akka hin irraanfanne mallattoo walqixaa gootanii gara oliidhaa kaatanii asii gadi ida'uu gootanii booda inter jettuun jechaan argitanii lakkoofsi kun denomination isaati konstaantiis achuma isinii dhaabata. Lakkoofsi kun immoo kan maamila yookiin qarshii harka keessan irra jirudha. Kana akkanatti asii gadi kun riizaaltii fuuldura isaa jiru sanadha. Inni kun immoo riizaaltii isaa isa dhumaati jechuudha. Qarshiin sun walitti tootaaliin isaa baay'atee meeqa ta'a jechuudha. Kana ta'a jechuudha. Kanaaf akkanatti salphaatti fakkeenyaaf gara fuulduraatti fakkeenyaaf abbaa 14 kana jijjiirtanii 100 otoo gootanii automaatikaalii deebiinsaa gara gadiitti jijjiirama jechaadha. Asitti ilaala. Asiis waan ta'e otoo fakkeenyaaf 5 otoo gootanii inter yeroo jettan automaatikaalii jijjiirachaadha iddoo kana. Fakkeenyaaf abbaa 10 kana 5 otoo jettanii automaatikaalii inter yeroo jettan asirraa jijjiiracha 94 galachaadha argitanii. Kanaaf kana seef godhattanii PC keessan irratti seef godhattanii booda yeroo hunda rakkattanii keessumaa namoonni naggaadonni suuqii keessaa laaptooppii fa'aa midhaan qabdan salphaadhumatti baalaansii keessan hojjechuu dandeessu. Hojjettoonni ijoolleen baankii fa'aa dalagdan immoo guyyaa guutuutti hojjechuu dandeessu. Kaalkuleetara hir'isuu ida'uu otoo hin baafne gara fuulduraatti waan baay'ee isinii dhiyeessuu nan danda'a. Waan isinitti dhaga'amee fi yaada qabdan koomentii irra naa godhaa. Isinin jaaladhaa. Nagaanaa ta'aa ulfaadhaa. Ciao.